Mucattii beekamtii argachuuf yookiin immoo yuutuubii isii guddifachuuf namoota beekamtii qaban akkasuma namoota yuutuubara gurguddaa bira galtee ulfii qarattaaf. Ati obboleettii yaa nama bira teettee hin guddattu, dhiira bira teettee hin guddattu, yuutuubiin kee dhiira bira taa'eef hin guddattu. Ati ofii keetii jajjabaattee bakka seentee guddifta. Abdiin shamarran 3 mana keessatti galfattee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii waan ajaa'ibatu jira. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godha. Namoonni amma nu jajjabeessaa jirtanillee hedduutti akka galatoomaa baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Sirraatti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko wanna nagarramee fi wanna ijoolleen keenya keessa jira wanna isin fayyadu. Viidiyoon kun wallaahi laziim isin fayyada. Dhaggeeffattuu malee bira ture. Keessattuu shamarran biyya Arabaatii galtee dhiira biraa bira galtu. Shamarran maatii isii dhiiftee dhiira biraa bira galtu. Maali? Maatii kan qabdu wanni dhiira bira si galchisiisu maali? Qooya ganaa isin taasa wadaachu dhiifama wajji. Haadha onneen teena kakkaatti ittuu kanatti na gube jechuudha. Dhugaa dubbachuu nuti daa'ifa keenya akkatti ganneen ishinti beektii Arabaa hirriba dhabnee boqqoon keenya kun nu cabee. Ani wallahi azim gizee biyyaa dhufu akkana jira isinti fakkaata. Isinii kaafoo toosan jechuudha. Obboleeyyan kiyya ijoollee keenya please rabbi keessanii jedhaati. Dhiira na bira galti jettu bira abadan hin galee. Tokkofa malee harka kee jira. Harki keetu warqeedha. Fayyaa rabbi sii kenna. Kafeetetti qorraatee heerumta. Maali yoo na bira galii sin jedhu ni bira galtu. Mucattiin kun amma maal jetti? Inni miira hamaa keessa galeetiin haasaa jiru jechuudha wallahi azim mucaan kun amma gurbaa bira geettee jirti. Gurbaa bira teettee jirti. Hiriyoonni isii immoo gurbaa kana dhiiftan. Yoo gurbaa hiriyoonni najattu dhiiftan dhuguma hiriyaa durbaatu jedhamtaniif isin intala sanii jechuudha. Isin intala durbaatti sobamti. Ta dubaatti dhooftu ammallee durallee ka bira dhaqee yuutuubii guddifadhu jettanii dhalaa biraati. Rabbii keetii jedhee akkatti yaadina. Dhiira bira dhaqaan jedhinaan dhala. Dhalaan ijoolleen teennitu fayyaalettiidha. Fayyaalettiidha. Dhiira dubartiin gaafa bira geette sheexaana. Innumti gaafuma xintii si barbaadu ama nama san jechuudha. Ani maqaan dhabu nama san jechuudha. Wallahi nama jabaa jedhee nama ofii kiyyaa as taa'ee jechuudha. Warroota paasapoortii hojjetatan itti erge beeka. Ijoolleen paasapoortii hojjetattee nama galtee jira. Ijoollee dhiira warroota karaa baharatti hin galan kana keessallee mucaa kana bira deemu mucaan kun nama gaarii jedhee nama tokko farratti isa qabu keessa. Akkatti bifa namaa kana laattee nagaa namaan hin jedhin ani dogongore nagaa jedhee mucaa sana nama faarsaa ture keessattuu. Maaliif hojjetan namni ammaa nagaa hin qabu? Mucattii sanarratti ol fuudhee ulfeessee ergasii muutuu kaade ofii irra baasuu dida beeka akkana. Tayyib gaafa dalagu san maaliif wallaale? Ergasuu erga dalagee maaliif kenniiniif yookiin maarfee maa waraananiif? Isiinoo ta'asii kaatee mana sanduuqa galteetu. Himmoo amma deebite hin sodaadhee inni beekattii qaba Oromoo biratti beekamti. Tisiisi jazba Oromoo biratti beekamtii qaba. Intala takkatu jira jechuudha. Mucaan suni hedduu isii maqaan dhamuun barbaadu. Wallahi gurbaa kana caalu jechuudha. Akkatti afaan gadi isa deebistee hojiirraa sariisiste. Hin jiru waan akkasii. Ati isin nama maal isin fakkaata? Nama of duubaan qabdu. Maallaqa kee qabaate tana hiriyoonni isii sabboontuun faa hiriyaa isiiti jechuudha. Mucattii tana bira dhaabbadha. Gurbaa kana qabsiisa qileessa nabise. Inni kana bichaamte akkuma barate deeme jechuudha. Dhalaa hedduutu duraa yuutuubii dalagaa ture. Hin bade jidduudhaan hin deebi'e turee deebi'a. Rakkoon isa mudatu turee deebi'a. Eshi taahiriyaa teetiin mootuyyuu bira dhaqeetiniin yuutuubii irraa guddifadhu. Maali? Ijoollee bira dhaytuu dhabde. Himmoo mana isii keessa teettee maali? Ayyaantuu asalla mana keessa teettee guddifattee miti kophaa isii taa'aa turte boodarra bultii isii ijaaratte jechuudha. Maali kiraa adda kireeffattee yoo teetti? Dhiira malee jiraachuu hin dandeettu? Laazim dhiira wajjin adda na aarsitanii bara. Isin na aarsitanii jirtan. Meeqa kamtu dugunkuree miidiyaa kanarra hin jirre? Ijoollee meeqa kamtu miidiyaa kanarra bum jedhee dhabamee bade. Gaafa galuu hedan uf agarsiisanii akkas jedhan bar gaafa galuu hedan minni jarana jazbina dhiiruma naga bira galtu jettu bira abadan hin galee kan kaase godhate bira gale. Isumaayyuu haga maatii kee bira geettee jettee mallaqa kee akkaawuntii kee irratti deeffattee jettutti mana yoo qabaatte
mana obatti maqaa keetitti suuti haga ilma lama sadi jalatti dhaltutti maaliif yoo jettanii dhiirri haga sirraa nyaattu si jaalatti amma kunis isirraa fixee jaanan ilmoo garaata sanuu jechuudha nama haga kana bar namoonni inni wajjin jiru nama gurguddaadha jiran nama an ufii kiyyaa beeka nama gaarii jedheetiin gaariin hin jiru yoo dhugaa gurbaan kun waan kana dalaga jechuudha ilma namaa tokkollee amanuwan wallaahi billaahi isarratti daangaa jechuudha ani maqaa dhahuun barbaadu maaliif maqaa dhahuun maal godhin kabaja dhugaattiin kabaja akkas ijoollee meeqatu waa hedduu ta'eef beeka gurbaa kana jechuudha gurbaan kun immoo gaafa gadi ba'ee akka maqaan isaa badu beeka ilmoo kana immoo halaalfatu intala kana immoo hidhatu qaba ni kaa godhatu qaba dirqama isin eenyutu goosisa hiriyoonni najaati jechuudha gurbaa kana akka inni maali wallaahi laziim akka inni isin kaa godhatu goosisa eenyu caala asliin ka isa caalu waddeebisaa baradoo irratti dubbattanii abbaa fedhoo ta'e dantaa takka ittiin qabu maaliif hiriyyuu isa balleessaa qaba hin wallaalee gaaf dura isii hojii ciisu isiin immootu jazbitti jettee birade maali muka mataa isaa kaa'u takka finxeexaatti naqu takka poolisitti waamudha malabbaa isaa eenyu caaleen isiin har'a odunas bee isii baatee har'a ilmoo kana ofirraa baasuun immoo maasiyaa guddaadha ka itti seentellee maasiyaa guddaa ka ilmoo baasuuf deemtullee maasiyaa guddaa isinumti hiriyoonni isii warri dura bira dhaqee yuutuubii dalagadhu yuutuubii si haa sirreessu barnuutillee biyyuma galee deebine meeqa kamtu biyya galee deebi'e riskii isii guddata yuutuubii mallaqaaf jettee yuutuubiin dalagatiin asaan dhugumatti jechuudha yoo rabbiin ganama sii katabe wallaahi namni tokko sirraa fudhatu yoo hun guddattaa rabbiin si sadarkaan kee oli jedhe wallaahi eenyumtuu gasee deebisuu hin danda'u dhageette kana jechuudha meeqa kamtu jaarsaan gargar bayeetiin fakkeenyaaf taa'aa jira kophaa isii biyya keessa biyya hambaa keessa fakkeenyaaf mucatee magaaddisee jennee mirir jennu tanaayyuu fudhadhaa jechuudha wallaahi nasiib maashaallah tabaarakallaa jedheen anama yoo intala tana laalu yoo mucattii tana laalu maaliif dhugaa rabbii dubbachuu xixiqqinni jetteetiin hin ta'etti jechuudha yaada daamummaa isii jirti gilbiti jetti malee inaafaa keessa galti malee maalumatu eeshi gaafa dursitti dubbatu sanaati silaa waan kanatu dubbatte maatii keetti dura erganna yookiin immoo nikaa jedhan yookiin immoo meeti hiriyyaan kee ka duraan si bira jiru bitaan mirgaan achi keessa ijoolleen hiriyoonni isaa warroota wannaatu jira namni hin beekne hin jiru as deebii tokkoffaa doktornaaf yaada keetu beeka obsaatiin nu beeka kuni hundi eessa dhaqeetiin hin haragate inni beekamtii qaba ana akkana ta'e hin xuruuratiin himaan kee qilleenxoo jedhan sana isa galche isan dhiisin immaan dhiisin way isin hiriyoonni isii warri isii galaafattanii bira dhaqee dalagadhu ittanii ni dalaysiiftan hadhallee bira dhaabadha gaaf duraatutti argitanii miti nuti wajjin ciisiseen hin jenne jettan tokko jechuudha dubartiin hin dogongorti obboleeyyan kee dhiira badheetti dheessuudha garuu ammallee bira dhaabadhaa isin hin jedhaa waa'ee abdiititti yoo deebine mootuyyuu abdiin minyoota qaruuteedha ani dhalaa amaaraa fuudhee ilmi oromoo irraa dhalchurra isii maraattuu tana fuudhee irraa ilmoo dhalchuutu filadha maaliif yoo jettanii intalattiin qaruute obboleettillee ergitee jirti abdiin maal jedhare achi keessatti jarana waa isin hima abdiin maal jedhare mana xalabaa jirti mana xalabaati namni kun maa kijiba intala obboleetti minyooti zadeen gaaddisee achi baasuu dhufan gaaddisee baasan taanani minyoota akka abdiitti heerumtu beeka kuni beekamaa namni nyaata naa godhu namni tana biyyoonaa duraanuu godhataa ture fakkeeffataaf jedha malee himmootuyyuu namni kun jechuudha abdiin amma nama biratti jibbamaa deemayyuu maaliif yoo jettanii tokkoffaa haalli itti jirullee likkii miti maaliif yoo jettan obboleetti haalli itti jiru waan likkii miti hin jedhe nama lama xilaata namni walitti fitu abbaa fedhe yoo ta'e haguma fedhe beekaa fedhe yoo ta'e ibiddaa fi ibidda walitti fitu ibiddaa fi ibiddi wal qabsiise taana citaaf garbiita gaafa ta'e kalas wal gubuu malee homtuu hin jiru gaafa mucattiin tun nasbeeta nama tokko baaftee jireenyi isaa guutunuu ni badda isa bichaa miti hajjibbata kuni
biyya hambaa keessa jira. Lakki abdii akkana godhine anumatu beeka. Lakki dhalala minyootu bakka galtu dhabde. Obboleetti nu dalaydee jiraatti maaliif dalaydee jiraatu dhabde. Namni kun akkamitti yaada? Himmootu yoo dhalala maal godhu walirratti fuudhu. Amalaan mucattii tan sussubatte wanta waan fedhallee ta'u nama keessi wanyaachuu wayya. Amalaan gaaddisee tana sussubattee araarfattee maalii hojii jiraate yookiin sallamsiifattee maalii yoo fuudhe. Bakka dhala mataanii ta'an minyoota. Fuudhi ka argan oolee takkitti yoo fuudhe maal qaba? Maaliif gubaa fida? Intalattiin immoo minyooti muqqaruuteedha beeka ka dhala amaarati. Hanga isiin achi gadi baatu inni illee dubbatin jedheeni isillee hin dubbattu. Mucattiin immoo waa balleessitu malee hin baatu. Gaaddiseen takki intala tana falaxee balaan abdiitti dhufa. Takki abdii falaxee balaan dhufa. Takki ofii isiitiif galaafattee balaan jara kana hundattuu dhufa. Maal jette jedhama? Irraa geenna. Mucattiin xiqqishaatti malee akka ajjiin baanu sammuun isii caaltummoo hojjetu jedhe. Akkasii isin jechuu barbaada obboleen kiyya ani waa'ee jara kan marratti dhaaba. Bitaa mirga keenya odoo eeggannee otoo waan hin taane irraa deebine wallahi baay'ee natti tola. Isin jechuu barbaada ijoolleen keenya namni yoo lafa qophatii galu kana hin oo'a yeroo biyya galillee na fakkaata. Wallahi hin oo'u. Ofii keetiif qabbaneessi dursa maatii keetii fi jireenyi kee maal ta'a? Malleen kana wayiin hojjedhee waan tokko hojjechuu ni dandeetta. Fakkeenyaaf atamma mucaan tun akkuma akkana taatee akka tasirra bootu baay'ee viidiyoo isii guutuu ilaaletti umra. Wallahi rabbiin natti arga maaliif garaana nyaatti heddumatti garaana nyaatti. Tokkoffaa nama of duuba nama cimaan qabdu. Lamaffaa gurbaan irratti dalagee akkas ta'e. Sadaffaa irratti mootuyyuu hummii maal taati? Maatii bira deebi'uuf maatii biratti wanni kun hin ulfaata. Maaliif ilma muslimaa tokko biratti waan dubartii waan akkana gaafa raawwattetti baay'ee ulfaata. Miira hamaa keessa nama galcha. Kanaaf obboleen kee mucaa kana mootuyyuu sabboontuu ta'ee namoonni isii beektan ani isii jedhe malee taate jedhamtu takka illee hin jirti. Isitu jedhe malee ijoollee kanan beeku. Akkuma dura bira dhaabate maaltu isii qenqeessee galche? Ani barinaa dhibaayyoo. Yeroo bira galtu sanuyyuu mootuyyuu odoo hadaamaa gad dhuftee YouTube isii sirreeffattee erga jette maaliif isa bira galti? Inni dhiira isiin dubarti. Wantoota qabatamaa ragaa takka ta'e hoo maaliif harka fiisiitti hin qabatiin? Silaa innoo akka didaa jiruun agartii. Eeshi gurbaan kun hiriyyaan qabu. Isiin ji'a hanga kanaa kana hunda hojjeteette kana dhoyfattee maateetti. Ufitti akkamitti wallaalte? Laguun duudaa ji'aan 20 wayifaatti dhufuu danda'a. Kun eessa dhaqe hisaabni hanga deemee gaafa ji'a 5 beektutti. Bakka utaalcha malee of hin beektu jechuudha. Utaalchuma. Wallahi nama aarsitanii ufillee aarsitanii namalee wallahi ani baay'eetti garana nyaatte maaliif nama biyyaan baatu mallaqa harkaan qabdu ta'a. Jireenyi Finfinnee keessa jiraattu qaaliidha. Ni ulfaata. Maatii isillee barsiisee hin beeku. Maatii isillee illee waliin barree. Najaat waan hin taane keessa seente. Wallahi mucaa jabduu turte na fakkaataan duratti arge. Garuu yoon isuma jaalate fiigee galtee namni yoo nama jaalate bar fiigee gala. Fiigee bararee gala. Itti fakkeessaa isanii galee. Hanga waan san keessa kee argu. Immoo isiin tun nama kana fattanuu qabdi. Maatii isii dubbisee beeka. Maaliif yoo fattante maatii isiitii bilbilee obboleeyyan isii waamee. Wal baradha maatii keetii yoo kana neeffattu yoo inni ilaalan ni kiyaa kudhan maaliif yaaddu isiin hanga ji'a kana hunda bira teettee booda ilma irratti rakkabattee amma moolma kee hojjisee hin barbaadu. Ani miidiyaa irratti beekama maaliif jedhaan. Jarana wallahi nasiif hanga feete beekame hanga feete waan feete ta'e rabbiin gaafa si kuffisuu hedu ati gaduma. Hayti mucaa tanaa sinniiftu maaliif ofii keetii irratti dalagde waan ta'e. Akkasiin jechuu barbaada obboleettii teennaa waa'ee obboleettii kennaa samuunaa ofii kun ofiin of ajjeefte jedha. Waan imani siituu yoo naan galee jechuudha mucaa isaan biyyoon itti haasalfattu. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Haalli ammaa keessa jiru kanaaf viidiyoo keessan irratti dheeressee viidiyoo biraatti nama walitti deebinuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.